Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Waggoota dheeraadhaaf karaa miidiyaalee hawaasaa sagalee uummata isaa ta'aa kan ture. Yeroo ammaa guddachuudhaan qabsoo bilisummaa Oromoo fi walabummaan Oromiyaa akka galma ga'uuf kaka'umsaaf dammaqinsa horachuu irratti hojjeta. Karaa toora saatalaayitii Oromiyaa fi addunyaa mararra dambali'uuf qophii isaa hunda xumurachaa jira. Walabummaa News Network. Qabiyyeewwan kanneen akka oduu, gaaffii fi deebii, sagantaalee marii, aadaa, seenaa gootawwan Oromoo fi sagantaalee adda addaa barsiisaa bashannansiisan of harkaa qaba. Walabummaa News Network. Miidiyaa walabaa fi loogirraa bilisa ta'e jijjiirama hawaasaatti fufiinsa qabu dagaagsuuf miidiyaa hundaa'edha. Walabummaa News Network. Waaqa saddeettan maccaa, waaqa torban guttaa'ee, waaqa jaana ragalaa, waaqa shanan kudha jiddaa, waaqa arfana bichu, waaqa sadeen adaa, waaqa sadeen soddoo, waaqa lamaan buludoo, waaqa siikoo maandoo, waaqa ramduroo kan durseera baas, waaqa hangaftichaa kan kallacha gas, waaqa Oromoo uumee gadaa galmeessis, waaqa hunda caaltu. Gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaa dhiilbaa leelloo garaa taliilaa gooftaa addunyaa mara si kadhanna nuuf dhage waaqni nagaan nu bulchite nagaan nu oolchi kan nagaan nu oolchite nagaan nu bulchi guyyaa nu totte halkan nu bareechi yaa waaq biyya keenya biyya nagaa nu taasisi mootummaan misoomaa fi aantummaan mataa qaqqubsiis qusannoo maatii keenya barsiis maatii fakkeenyummaa gaarii qaban nu horachiis. Maatii fakkeenyummaa gaarii qaban nu horachiis lammii daa'imman kunuunsuu nuuf eebbis qindoomina qaamolee haqaa mirga daa'immaniif dubartootaaf hojjetan jabees saamicha humna daa'immaniif dubartootaa nu baas godaansa seeraan alaa nu baas jaarsummaa sarbama mirga daa'immaniif dubartootaa deessuuf deemu nu baas hirrina iftoomina gaaddisa haqaa mirga barmaatilee miidhaa qaban nurraa dilimsi aadaa seenaa saffuu fi duudhaa keenya nu beeksis lammata biyya bakka buunu taanis bakkachi bakkee haa ta'u bakkeen nagaa haa ta'u adamoonneetti haa ta'u duulli lallabaa haa ta'u dhugee haa boorees booruun gabbina haa ta'u beekee haa barbarees barbadaa sugaa haa ta'u xiqqaan haa guddaan haa jiraatu wallaalaan haa beekaan haa bulu kan facee haa maru koonni kirrii haa ta'u himaan haphee haa ta'u roobni nagaa haa roobu konfiraansiin dubartootaa furtuu rakkoo dubartootaa haa ta'u waltajjii milkii fi burqoo milkaa'inaa haa ta'u ani jedhee waaqni haa jedhu dubbataan nama haa ta'u itti guutaan labbii haa ta'u gadaan roobaa nagaa bari kufaa gabbiin. Baga ayyaana irreechaa hora Finfinnee fi hora Arsadiitiin kan bara 2012 nagaan isin ga'ee jechuun barbaada. Baga waliin nu dhaqqabe. Warri Booranaa maal qabatanii dhuftanii akkamii miidhagtanii dhuftanii ayyaana kana immoo miidhagsuudhaaf qophii akkamii taasisaa turtanii mee wanni isin qabatanii dhuftan immoo maal fakkaataa asumaan carraa kanaan godina keessan beeksisaame. Wanni nu qabanne dhumne nyaata aadaa Booranaa qabanne dhumne nyaata aadaa Booranaa honee gosa hedduu jira. Nyaata suni kudhanii oliin dhufu. Nu garuu qophii ayyaana irreechaa kanaaf baay'ee itti qophoofne dhumne godina guyyaan nu baane gaafa 19 baane aga bultii 4 cufaa sababa ayyaana irreechaa kanaaf qophii gooninne jala as guyyaa 4 yaayyuu turre haali nuti qophaa'uu jirru haali gaarii haali Oromoon guutuun itti qophaa'uu jirtu haali gaariidha. Ardammoo ayyaana irreechaa kanas jalbultii akkan Oromoon guutuu walitti dhufte Oromoon abbaa biyya taate
finne dhufuun kenna ani gammachuu guddoon na dhagaa. Maal qabatanii dhuftanii wanni godina keessanii Booranatti nyaata aadaa adda hojjetama. Nyaati godin Booranaa beekamu. Jalqaba qaraan nyaanni heedani bunqala. Buni qalaan kun jalqaba eebbi Booranaatiyyuu jalqaba wanni jalaan qabani bunqala. Odoo buni hin qalamin bun kana yeroo fayyadamani yeroo eebba yeroo dubartiin dhalti yeroo ayyaana jalqaba bunqalan. Bunqalanne achi maanguddoon eebbise. Haan ammoo nyaati heenna haa beekame akka aadaatti nyaata kana jechuudha haa garbuurra hojjeta. Nyaati kun garbuurra hojjetame dhadhalooniitiin hojjetame nyaati kun nyaata yeroo dheeraaf turuu danda'u. Nyaati garbuurra hojjetame haa dhadhaloonii irra hojjetame haa keessummaa kabajaatii henname jechuudha. Keessummaa kabajaatii hennama keessumaatti ammoo yeroo haati soddaa fa'aa mana dhabuu qaba. Manaan dhabdu haati soddaa yeroo intalti isii gubbifatu soddaa wanni isiin geessitu nyaata kana. Nyaati kun jechuun nyaata kabajama. Kaan ammoo nyaata aadaa Booranaa keessa namni nyaata kanaafi itittu kan sii fuudhe nyaati akka malee kabajamaa Booran keessaa akkaan jechuudha. Maanannaani keessummaa tokko isiin dhufte wanni jalqaba fuudhanii fi Booran keessaa taana yoo aanan qabaate taana fuutaaf haan ammoo yoo dibbee tan qabaate dibbee fuutaaf nyaati garbuurra hojjetama. Kanaafiyyuu nyaati kabaja. Maqaan isaa kochee jennaan nu kochee. Kan taane jiru foon kun foon gubaa yookaan foon kalaankala jedhana hulleen kochuun. Foonuma akka nyaata kana yeroo dheeraaf turuu danda'a jechuudha. Akkuma kana kaan ammoo meeshaa kana akka inni tursu kan godhu meeshaa kana dhamoo? Meeshaan kun meeshaa mukirra hojjetame haasiilleen gogarra hojjetame dibbee jedhanii. Dibbeen kun yeroo dheeraaf nyaata hanga tursuu danda'isi. Kanaafiyyuu nyaata kana waan kanaa tursuu danda'a jechuudha meeshaan isii hee jira. Kalaan kal hallee tursuu danda'a kallee yeroo dheeraaf tursuu danda'a. Amma intaltillee laayyii dubbatte amma akka aadaa Booranaatti nyaati dursa kamii jettan akka aadaa Booranaatti buni isiin baantu jilaaf dursa jilaaf hangaf mala nyaati Booranaatiin nyaati Booranaa itittu foon kun amma kalaankali kunini foon looniiti foon reeti cufaayyuun ta'a meeshaan kunini hin bocanii dibbeedhanii bocanii gogaa looniiti hin gonofani gogaa looniiti wanni gonofaniini kaan ammoo itittuuni itittuu tanaan kan hin naqanii yoo jalqab naqanii jedhanii bishaan isaan oratanii dhaamedhanii bishaan oratanii kun dhuuyyuu medhanii dhuuyyuu kan ka'anii gartee bishaan keessa baase. Kunini kun dhuuyyuu kun ammoo akkaananii dhuuyyuu mana tutuusun as keessatti initinne dhuuyyuun kan gartee mukaan ka'an yoo mukaan keessa hin kaa'in aana sun keessatti titanii qaa kan duuchan jechuudha. Tuntana gizee aanan kan dhuguu fedhanii irba jedhanii kanaan irbanii bulleessan hojjanii bullaa'eetti hin jirkaanii aanan kan bakka meeshaan naqatte kun gorfaa jedhanii gorfkan wanni hin hodhanii akka qodaa kan hin hodhan wanni hodhaniin waan lamaan hodha Booranii ergemsaan hodhanii oolotaan hodhanii kun amma ka ergemsaatiin ka oolotaa itittuu baatuulleen tajaajila aanan miilleen tajaajila inni waan cufayyuun tajaajila aanan illee raafataa deebisan mallee kun buna kocheeti buni kunini bun kun ka kocheeti. Kana liyyuu inni kun amma bunqalee kana qalanii amma nyaatan sun aananii tooran jechuudha. Kana ammoo aanan itti naqanii bunqalanoo jarrabaan kaan eegirrabaan hin boodatti dammi itti naqan. Dammi sun hin dudduuba dhadhabasatti naqan. Dhadhabasa hojjatti naqanii yeroo dheeraa tura sadiiyyuun ta'a. Foon kana ammoo laali foon jiidhoo kalaan kaltee yoo isaan gogan kaan gartee gana deebisee dhadhaloonii itti naqan. Yoo dhadhatti naqan kulleen sadii akkasum turanii kulleen akkasum yeroo dheeraa turan. Ammoo bisaan horachuu qaban yoo bisaan horatanii hin hammaatan hojjatu bisaan jala lakkifte bisaan jala maxaxi goote gartee yoo bisaan goggoffat kaanii waan tokko hin tajji sadiiyyuun ta'a bakka nyaati Boorana madaaliyaa. Baay'ee sin galateeffannaa hayyee baga nagaannottan baga geessan. Ulfaadhaa. Immoo saba Oromoo kataan hundumaafu waggaa 150ffaa ayyaana Irreechaa Finfinnee warra sadii akkasumas baga isiniin ga'e jedhaani nuti immoo
kan dhufneen aadaaf turizimii godina Arsii Asallaa irraa dhufne isaan bakka buuneeti warri godina Arsii Asallaa immoo nullee bakka buufatu rakkina qabu garuu immoo dhaamsa keenya biraan nugaa jedhanii jiranii isinillee bakka isiniin ga'e isiniin jenna. Godinni Arsii nyaanni ittiin beekamu isaan kanneen kan fudhataa jiru kanneen asitti caccabsaan hin jira marmaree kan jedhamu hin jira cirra yookaan immoo dhangaan hin jira finiin hin jira caccabsaanis gosa lamaan jira kan xaafii diimaa irraa hojjetamuu fi akkasumas kan midhaan qamadii irraa hojjetamus ni jira. Hundumtuu baasee argitan kun hundumtuu marqi hin jira micirraanis hin jira aannanis hin jira birzii yookaan immoo bulbula kan jennu hundi isaaniitu hin jira. Nyaanni aadaa kan godina Arsii Asallaa irratti guddaadha. Nyaanni yeroo keessummaan kabajaa dhufu dhiyaatu tokkoffaan finiina lammaffaa irratti caccabsaalleen dhiyaata cuukoon dhiyaata yookaan immoo shakakni dhiyaata akkasumas immoo marqi dhiyaata. Nyaanni asitti argitu kun hundi wanni adda isa godhu nyaata dhadhaarraa hojjetamu midhaan gosa adda addaatirraa hojjetamu godinni keenya oomishaaf oomishtummaallee bal'aadha waan taateef godinni Arsii aanota 26 qabdu hundarratti nyaata aadaa gosa kanaa kan dhadhaadhaa fi dammaa waan adda addaa walitti makame akka asitti argitu kanatti kan hojjetame ta'uudha. Kan sanirraati hafu keessattuu nyaanni finiinaa jedhamu kun wanni adda finiina jechuun isa kana finiinni isa qopheessuudhaaf foon ji'a 6 goguu qabaata sana booddee dhadhaan hin qophaa'a dammiin qophaa'a eegasii bassoon hin qophaa'a walitti godhamee haga waggaa tokko turuu danda'a yeroo sirna baalii dabarfataa yeroo sagantaan akkanaa midhagaan kun jirudha kan hojjetamu kanaafuu nyaata akka godina keenyaatti akkuma Oromiyaa guutuutti nyaata kana hin beekamne waan ta'eef nyaata finiinaa jedhama dhandhamtee yoo laaltee hin dandeetta. Tole ani galatoomaa isiniin jedha akkuma walii galaatti duraan dursee hawaasa Oromoo hundaaf ummata godina keenyaatii fi ummata Afrikaa hundaaf baga jala bultii ayyaana irreessa Finfinneetiin isin gaheen jedha kan sanirraati hafe immoo sagantaa akkana miidhagaa kana nageenyummaan ummata keenyaas qeerroo qarritti keenyaas kabajamuutu irra jiraata waan ta'eef namni hundiyyuu iddoo bahu hundatti nageenya isaa beeksisee aadaan kun immoo aadaa boonsaa ta'uusaa laallamee hawaasa turizimiitti of duratti illee aadaan keenya kun akka biyyaatti akka beekamuu fi wantoonni gufuu fi ilaalchi adda addaa jiru tokkummaan keenya baratti cime waan ta'eef tokkummaa keenya cimsatuun nurra jiraata tokkummaa madditti immoo dinagdeetti ceesifachuun nurra jiraata dinagdee keenya cimsachuu qabna waan jedhuun dhaamsadha. Galatooma. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Waggoota dheeraadhaaf karaa miidiyaalee hawaasaa sagalee uummata isaa ta'aa kan ture. Yeroo ammaan guddachuudhaan qabsoo bilisummaa Oromoo fi walabummaan Oromiyaa akka galma ga'uuf kaka'umsaaf dammaqiinsa horachuu irratti hojjeta. Karaa toora saatalaayitii Oromiyaa fi addunyaa mararra dambali'uuf qophii isaa hunda xumurachaa jira. Walabummaa News Network. Qabiyyeewwan kanneen akka oduu, gaaffii fi deebii, sagantaalee marii, aadaa, seenaa gootawwan Oromoo fi sagantaalee adda addaa barsiisaa bashannansiisan of harkaa qaba. Walabummaa News Network. Miidiyaa walabaa fi loogirraa bilisa ta'e. jijjiirama hawaasaatti fufiinsa qabu dagaagsuuf Miidiyaa hundaa'e. Walabummaa News Network.